السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أكما برتامي بودكاستي كينا تربانين ديبئي أو آيتي دان دياتو رتي والأرجيني جرا بودكاستي كينيان بغوري تريبني سنجنا أنا أعرف قبي كينيا هراتين نممان مال أكتي تولو ألتمان مال أكتي even gammachuu maal akka ta'e podcast irraa barannuun qabannee dhufne jirra. Keessummaan nuti har'a qabannee dhufne eenyu jettanii yaaddu? Keessummaan keenya har'a aadde Halima baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Duraan dursaa yeroo baay'ee uummata wal baruun jiraatuyyuu nama wal baratuun hin dhumatu waan ta'eef namni uummanni baay'eedha mire. Maqaa keetii fi eenyummaa kee? Maqaan kiyya Halimaa Loloo jedhama. Hundeessituu fi pirezidaantii boordii dhaabbata kennaati. Eessatti dhalattee eessatti guddatte? Gadab Asaasaa godina Arsii Lixaa Gadab Asaasaatti dhaladhe. Yeroo gabaabaa booda gara biyya alaa deeme. Amma ana biyya maqaa isteeta Minisootaa jiraadha. Yeroo dheeraa achi jiraadheera jechuudha. Kennaan akkamitti hundeeffame? Kennaani hundeeffamni isaa biyya Ameerikaati. Isteeta Minisootaati. Kennaan maqaa daa'ima kiyyaati. Kennaan daa'ima kiyyaa isa duraa amma waggaa 7. Hangafni? Hangafni qaama miidhamaa. Isarraa ka'uudhaan qaama miidhamummaan chaalenjii guddaa qabdi. Akkuma beektan isattuu biyya keenya keessatti hagam akka jajjabaatu tilmaamuun nama dhibu. Haa ta'u malee biyyuma akkas guddattee silaa haalli jireenyaallee si mijatee jiraattu san keessatti daa'imni kee yoo si jalaa uuma biraatiin uuma salphaanuu yoo dhukkubsate salphaa miti. Qaama miidhamaa yoo ta'u immoo baay'ee ulfaata. Chaalenjii san irraan ka'uudhaan rabbiin waan wayii gara kee yoo fidu sababa malee miti. Sababa san ammoo gara keeritti hiikattee sharritti hiikattee sun ka filatu si. So Halimaan alhamdulillah filannoo irra jaalatamaa filadhe jedhee yaada. Chaalenjii dhufe kana gara carraatti deebisuudhaan rabbiin waan wayyoo sitti fidu akkuma amantii keenya keessatti illee beekamu waa malee miti. Waan sitti dhufe kana ammoo fuutee gara keeriitti gaafa jijjiirte akka amantii keenyaatti illee qormaata dabroo waan ta'eef rabbiin kaatimaan waa tolchu. Kanaaf chaalenjii qaama miidhamummaa irra jiru san biyyuma haalli itti mijate isaanii irrattu baay'ee ulfaataa waan ta'eef yaanni kun dhalate jechuudha. Yaanni kun dhalate kennaan dhalatee mana yaalaa yeroo dheeraaf ture. Jidduma kana keessatti wantoonni kun sammuu kiyya keessa dhufuu jalqabe. Yoo kana jedhu yookaan cinqii takka malee jechuu miti. Baay'ee ulfaataa ture. Ulfaatinuma san keessatti garuu rabbiin waan wayii yeroo sammuu kee keessa fidutu jira. Haaluma yaanni cinqamuun hafuura baafatu dhabuun boqonnaan dhabuun jiru keessatti akkuma daa'imni ciniinsuudhaan dhalatu yaanni kunillee ciniinsuma keessa dhalatee jechuu dandeenya jechuudha. Akkasi ciniinsuu cimaa keessa dhalatee kunuunsaa fi tajaajila mana yaalaa keessa jiru biyya san keessa jiru ijoolleen takka qaama miidhamtuu taatee yoo dhalattes ta'e guyyaa keessallee namni tokko yoo miidhame tajaajilli achitti jiru baay'ee bal'aadha. Sirumaa namni tokko yoo rakkoo qabaate rakkoo qaama miidhamummaa fa'aa yoo qabaate akka nama kamiitittu akka inni bahee galu gochuu keessatti kunuunsi kennamuuf baay'ee olaanaa waan ta'eef achi keessa taa'ee carraan kennaa osoo biyya ta'ee maal ta'uu danda'a. Rabbiin keeriif anas na fide. Kanaaf ammallee wanni irra deddeebi'ee jechuu barbaadu rabbii kiyya galateeffachuu barbaada. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kennaa kiyya naa kennee ija qaama miidhamaa arguun naa kenne irra deddeebi'ee galateeffachuu barbaada. Kanaaf achi taa'ee haawwatiin teenna keessattuu godinaalee fi aanaalee Oromiyaa keessatti akkamitti jiran ba'aa kana akkamitti irraa buusa? Haala ulfaatina jireenyaa fi ulfaatina
Tiraanspoortii ulfaatina tajaajila barnootaa tajaajila yaalaa fa'aa dabalatee ulfaatina kana gidduutti. Walumaa galatti hiyyummaan jira. Rakkinni garaagaraa gadadoon garaagaraa jira. Kana keessatti ammoo biyya qaama miidhamummaa irratti aadaa duubatti hafaa qabu. Qaama miidhamaan akka waan abaarsa qabuutitti ilaallamu. Namni tokko yoo qaama miidhamaa ta'ee dhalate akka waan sababa haati yookaan abbaan maasiyaa wayii waan daladdeef wanti kun irra gahee cubbuudhaan wal qabatuutti jechuudha. Akkasiin ilaallamu keessatti hagam takka haati tun yookaan abbaan kun hagam miidhameera. Ba'aan kunoo hagam gaha. Duddatti baatee deemti hawwatiin hedduun ijoollee waggaa 20-30 dugda irratti baattee deemti. Kana xiinxallaa kana yaaduun tafakkuruudhaan waan kana gara keeriitti jijjiiruu qaba. Rabbiin sababa malee nan filanne waan jedhuun. Baga gammaddee siin jennaan illee gammachuu guddaadha. Alhamdulillah. Kennaan hangafa kennaati. Hagam dursaan? Dhaabbata hagam dursa kennaan? Kennaa dhalateetu dursa. Kennaan isa dhaabbanni kennaa kiyya booda dhalatee. Amma immoo ifaa ijoollee qaama miidhamtoota addunyaa ta'eera. Alhamdulillah. Hagam turee? Haga dhalatee. Waggaan achitti 2018 Diseembarii irratti yaanni kun ka jalqabe. Achi booda immoo 2019 laanchi ta'e dhaabbanni gara biyyaa immoo naamijatee akkasitti fiduu hin dandeenye. Yerooleen koovidii fa'aa ture. Koovidiitu ture waggaa 2 kanneen jidduutti achuma keessatti sosochii garaagaraa keessattuu dhimma qaama miidhamummaa wal qabatu hawaasni kenna keessattuu ka biyya alaa jiru kun asii bahee ilaalchi asii qabatee bahee sun jijjiirame moo hin jijjiiramne waan jedhu san irratti assessmentii dalagutti ture. Bakka hedduutti masjiidattis ta'ee hawaasummaa keessatti ijoollee qaama miidhamtoota hedduu argaan turre. Kennaa kiyya karaa kanaan guddisuun akka ulfaataa ta'e natti waan mul'ateef kaka'umsa uumutti ture. Maatii ijoollee qaama miidhamaa qaban kanneen garagaraan qunnamutti ture. Achumatti jecha. Achimmoo yeroo xiqqoo koovidiin las jedhe yeroo jalqabaatiif 2022 gara biyyaa meeshaalee ergoo qaamaa bifa garagaraa gara bifa 16 ta'u lakkoofsaan ammoo 1000 olii gara biyyaa galchuudhaan hospitaalota garagaraa seentara garagaraa akkasumas ammoo qaama miidhamtootaa meeshaa raabsutti ture. Baruma san keessa ammoo ayyama guutuu biyya keessattis argatuudhaan dalagaa keenya jalqabne waajjirri keenya ka jalqabaa Shaashamannee irratti jira jecha amma waggaa 2 walakkaa ol lakkoofsisneerra biyya keessatti. Dhaabbanni akkanaa waan NGO'dhaan gurguddaan akkuma addunyaatti jiran yookiin abbootiin miiliyoononni addunyaa fa'aa hojjetan malee hojii yookiin ammoo karaa biraa fa'aa fandiin isaa gara biraa deebi'u yookiin mootummaan godhuu danda'u fa'aa malee dhuunfaadhaan yaada akkanaa fidanii milkeessuun hagam jabaata? Chaalenjii guddaa qaba. Salphaa miti. Garuu Rabbi waliin wanni hin danda'amne jiru. Keessattuu yeroo rakkoon akkanaa mana kan kee seenu dhukkuba keeti waan ta'eef Rabbiin onnee dhukkubsataa akka keetiittiin argituun sii kenna. Kanaaf murannoo cimaa barbaachisa. Dhaabbanni keenya yookaan doonaroota biyya alaa qabaatee yookaan mallaqa wayii irratti wanni jedhee osoo hin taane rabbumatu mallaquma xixiqqoo hawaasni kenna. Ka biyya alaatiif ka biyya keessaallee waggatti $220 hawaasni biyya alaa ka biyya keessaa immoo $200,200 gumaachuu fi gumaacha yeroo gara garaatti namoonni onnee gaarii qaban saba ofiitiif lammii ofiitiif quuqama qaban namooma qaban nuu godhuun dalagaan kan hagana itti fufuu danda'e. Jalqaba birrii meeqaan eegaltan? Yaadadhu. Birrii irratti xiyyeeffadhee hin beeku. Yoo akkaawuntiin qullaa ta'ellee kiisii kiyya keessaa maan baane dalagaan ittuma fufa waan ta'eef Rabbiin yoo onnee qulqulluun niyyatan birriin illee riskiin illee isarraa dhufti waan ta'eef fookasii godhadhee hin beeku. Meeshaan qaama miidhamaa tokkoof kennamu qarshii meeqa?
akka meeshichaatiin garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf wilcharimmaan bifa garaagaraa qaba. Wilcharii specialized ta'etu jira. Ka silaa ijoollee mormiin sochoone qaamni sochoone tajaajilu. Meeshaan kunniin baay'ee qaaliidha. $4,000, $5,000 waan akkasiin bittaa. Achi immoo ka normaaliin jira. $250 haga $300 kunniin jira. So akkuma gargaarsa arganneen bifa garaagaraa haala saniin galchina jechuudha. Kennaa anillee yeroo dheeraarraa beekaa dhagahaallee ture eegas qaamaanillee dhaqee argee beekaa. Namoonni achitti kunuunfaman, achitti simataman, achitti yaan namoota fayyaa hin qabne baay'een achitti akka tireetti godhaman gargaarsi godhamuuf argaa ture. Baay'ee waan namatti tolu, baay'ee irraa gammadee jechuudhaan illee dhuunfattuu jechuudha. Namoonni baay'een achi dhaqanii daawwatanillee yeroo baay'ee akka dhagahamu olitti mul'ata dhaabbanni sun dhugaa dubbachuuf baay'ee galata qabdan jedhee yaada. Galatoomaa isinillee waan dhuftanii daawwattanii. Baay'inaan gargaarsa qooduun salphaa miti. Namni naannoo tokko irratti yookiin magaalaa tokko keessatti safara tokko keessatti namoota murtaa'aa irratti godhuu yoo ta'e malee bal'isanii godhuun ulfaataa. Isin ammoo bal'isanii hojjettan. Iddoo hagamii fa'aa irratti hojjettanii beektan? Dhaabbanni keenya piroojeektii godina Arsii Lixaa fi Harargee Lixaarraa qaba. Waan daangeffamuu qabuuf. Haa ta'u malee hojiin namoomaa daangaan qabu jechuudhaan keessattuu bifa irkoo qaamaa raabsuutiin daangeffama tokko malee naannolee Oromiyaa hedduu irra geenyeerra. Godinaalee Arsii Lixaa, Arsii Bahaa akkasumas Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Gujii, Booranaa, Asiin Baalee bakkee garaagaraa dhaqqabuu dandeenyeerraa ammaatti jecha. Namoota yeroo gargaarsaa fi tajaajila akkanaa namoota akkanaatiif kennuuf imaltan keessatti wanti sin ajaa'ibe maaltu jira? Wanti nu ajaa'ibe waan hedduu. Tokkoffaa fakkeenya yoo si hime barreen gaddaa Booranaa deemnee turre. Meeshaa mooyaaleetti raabsinee namni wayii jaarsa wayii ka waggaa 60 olii yeroo dheeraaf jireenya isaa guutuu lafarra deemaa ture. Meeshaa akkanaa barbaada nu gargaaraa jedhanii boordara ceenee Keeniyaa seennee nama kanaa meeshaa kennine. Gammachuu jaarsa sanitti dhagahame si himuu hin danda'u. Dhugumatti namni waggaa haganaaf osoo abbootiin qabeenyaa meeqa jirtu. So namni dhugumaan ija keessoo qabaatee namni kun waggaa haganaatiif lafarra shunquuqu ture. Akka nama konkolaataa bittee yookaan xayyaara bittee kennine tokkotti gammachuu addaa itti dhagahamuu irraa akka nama konkolaataa bitateetti magaalaa keessa ittiin burraaqaa ture jecha. Yoo gammachuu akkanaa argitu wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Nama miila dhabetti miila gootee nama abdii ol ka'ee akka namaatitti kabajaan ka'ee taa'ee deema jedhee hin beekne kan namnu bakka argetti shilingiif dolcheen saantibiitti darbaa jedhaa bira dabru san atillee nama eenyuyyuu gadii miti. Kan namaati ol jettee deemuu hin dandeetta jettee lafa sanirraa kaastee gaafa wilcharirra keettu sammuu isaa keessattuu abdii guddaa horata. Gammachuu akkanaa kanneen bakka deemne maratti argina. Dhaabbanni kennaa xiyyeeffannoon isaa ijoollee umrii 3 haga 21 irrattis ta'u bakka hedduutti ammoo yoo rakkoon ispeeshaaliin jiraate dhimma dhayitan jechuudha. Hin gargaaraa jecha nama umrii sanii waliin. Baay'inaan miidhamni guddaan isin agartanuu akkamii fa'aa ture? Namni miidhama nama gaddisiisu fa'aa? Namni qaama miidhamaa jedhu yeroo hedduu nama kiraanchii fi wilchariin deemu kana ilaala. Yookaan ammoo xiqqoo miilli okkolu ilaala. Dhugumatti qaama miidhamummaan biyya alaatitti namni hedduun hin beeka. Bifa hedduudhaan waan bahuuf hin beekan. Biyya keenya keessa garuu namni hin jira jedhee iyyuu hin amanu. Maaliif? Hin bahuka namni dhoffata ka abaarsa eegasiin jedhan ati namaa wal qixaameti eegasiin jedhan ati namaa miti horiiyyuu gadi gaafasiin jedhan hin mul'ifattu hin dhokatta. Dhokatuun illee miidhama biraati. Innis miidhama biraati. Qaama miidhamaan baay'ee ulfaataan namni qaamni isaa tokkichi hin sochoone. Fakkeenyaaf magaalaa Kokkossaa keessatti magaalaa jedha baadiyyaa jedha godina Arsii Lixaa keessatti maatii ijoollee 4 mana tokko keessatti qaama miidhamaa ta'antu jira.
namni afur ijoolleen afur jecha ijoollee kana keessatti ijoollee garii kama qomni tokko fa'aa dalagutu jira wanni si ajaa'ibu ijoolleen tun osuma burraaxxee akkuma ijoollee kamiituttuu taphattu guyyama keessa akkana ta'aa dhufanii osoo tokko yaalan tokko fa'aa jalaa du'a jecha maatii irrattis ba'aa guddaa hiyyummaa haganan jedhamne fidee sababa dhaabbanni kennaa dhaqqabeef xiqqoo maatiin kun mana ijaarree fi baadiyyaarraa gara katamaatti baasnee hospitaala biratti dhiyeessuudhaan al'is waan guddaallee gochuu fi dandeettu haga tokko ba'aa isaanii san irraa qoodatti ijoollee kanneen keessaa ijoolleen lama akiramaniiranii ammas lama qaama miidhamtootatu jira jecha qaama miidhamummaa akkanaa fa'aatu jira dhugumatti gasilaa riisarchiin illee irra hin gahamin hedduu ka dhokatan ijoollee morma isaanii sochoosuu hin dandeenye qaamni isaanii sochoone haasa'uu hin dandeenye ka qaama miidhamaa qofaa miti sammuun illee ka miidhamanii jiran ka qaama miidhamaa ta'anii aatizimii qaban bifa hedduutu jira dhaabbanni suni fa'aa biyya kanatti tiriitmentii isaan jira ka aatizimii qabu jechuudha hin jiru amma ta'uyyuu namoota qabaatan namoota mallaqa qaban fa'aan yoo jira yaalaman malee namoonni kuwwan akkasuma jiraatu jechuudha. Namoonni kuwwan akki isaan itti jiraatan akka namaatii miti. Qoffaa namni hedduun hin kadhataa ijoollee tanaan namni mana itti kireessu mana itti hin kireessu daa'imman tunniin ijoolleen keessattuu aatizimii qabdu baay'ee ulfaata jara kunuunsuun nama dhahanii nama tumanii waa caccabsanii waa balleessanii kanarraan ammoo yoo qaama miidhamummaa itti dabalee waa hedduutu jira ijoolleen hedduun daayiparii godhatanii kana mara haati tokko baattee isiinuu nama taatee dhaabattee deemuunu waan dinqisiifama kanaaf namoonni akkanaa hedduutu dhaabbata kennaa dhufee gargaarsa argata of duratti ammoo haala kana caaluun ijoollee kana kunuunsuuf tajaajila isaan barbaachisu kennuufiif dhaabbanni kennaa waa hedduu karoorfatee deemutti jira jecha. Dhaabbanni kennaa tajaajila akkanaa kennee namoota miidhaman dhaqqabee namoota takkaa lafaa waliin jedhin lafarraa ol fuudhee jira. Kuni maateriaalaa fi waan tokko tokkoon bira dhaabatu illee ta'u kara biraatiin kara sammuu guddisuutiin ta'ee hawaasatti eda'uudhaan hawaasatti dabaluudhaan ta'ee iskiilii wahii akka qabaatan wahii godhuudhaan wanti tajaajilamee jira. Tajaajilamee beeku. Sirriitti. Ibin ergamnummaan dhaabbata kennaatu hirkoo qaama raabsee deemuu osoo hin taane ijoollee miidhama qaamaa qaban keessattuu ka umriin isaanii waggaa 3-21 jiru akka mul'ata isaanii baasanii dandeettii isaanii baasanii akka itti fayyadaman daraboo isaanitti makamanii maatiinis hawaasnis dandeettii isaanii ka addaasan akka jarri baastee itti fayyadamtu gochuu irratti akka gargaaru dalaga. Kana yoo jennu meeshaa hirkoo qaamaa irratti qofaa miti. Tokkoffaa hubannoo uumuu awareness and advocacy waan ammasiin jedhe loogii fi laguu qaama miidhamummaa irra jiru kana barreessuuf hawaasni ammoo qaama rakkoo akka taane qaama furmaataa akka ta'u ilaalcha gaarii qaama miidhamaaf akka qabaatu irratti dalagu irra jira. Lammaffaa meeshaa hirkoo qaamaa siin jedhe kana waan bu'uuraa qaama miidhamaadhaaf akkuma nama kaaniif wanti jireenya bu'uuraa yookaan basic needs jedhamee wanni sadii beekamu qaama miidhamaaf ammoo afuraffaan meeshaa hirkoo qaamaati kanarra dalan kun inclusive education mana barumsaa hammataa ta'e ijoolleen tun eega meeshaa kana argatanii makamanii bakka ijoolleen ooltu daraboo isaanii waliin bakki oolan umrii kanarratti mana barumsaati. Kaan ammoo faamilii yookaan maatiin akka diinagdeedhaan cimee ijoollee ofii kanas yeroo hunda dhaabbanni taa'ee si tajaajilu irra chaaritii moodii san balleessuuf namni of danda'u gochuu irratti dalanna. Kun ammoo fayyaa isaanii irratti keessattuu psychosocial support qaama miidhamaan daa'imni qaama miidhamaan tokko jiraate maatiin guutuun hin miidhama sababa isaati ba'aa kana waan baataniif jecha. Kanaaf maatiinis daa'imni miidhama qaamaa qabus keessattuu guyyaa keessa wanni kun sababa garaagaraatiin nama dhaqaa waan ta'eef daa'ima kana sammuu isaa xiinsammuu isaa irra dalagu maatii isaa irra dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaan sanii jahaffaan ammoo giddugala qaama miidhamtootaa ka waan hunda of keessatti qabu
kajalqabaa Shaashamannee bishaan gurraachaa irratti ijaaruutti jirra. Kanas meebii boodarra waan seentarri kun dalaguuf deemu diiteeliin ibsuun hin danda'ama. Bifa kanaan tajaajila jecha. Namoonni jijjiiramni kun isaan dhaqqabe keessaa namni baay'ee jijjiirame jettanii yookiin ammoo jijjiiramni kun gaariirra jira jettanii yaaddanu? Jijjiiramni gara hedduun dhufeera. Keessattuu karaa hubannoo uumuutiin jijjiiramni dhufe xiqqaa miti. Akkuma biyyaatittu keessaan ammoo ijoollee dhaabbanni tajaajilu keessaa seenaan success stooriin hedduutu jira. Kana keessaa fakkeenyaaf mucattii takka yoo silkaasee godina Arsii Lixaa Asaasa baadiyaa Qeenxaraa jedhamu keessatti dhalattee waggaa 3tti qaama miidhamummaan irra gahee waggaa 17 manaa baatee hin beektu. Mucattii kana ollaan hin beeku, firri hin beeku, hawaasummaa keessa hariiroo hin qabdu. Yeroo jalqabaatiif dhaabbanni kennaa meeshaa hirkoo qaamaa kennee fi manaa baatee jalqaba dhatte. Isiif yeroo duraatiif gammachuu lama argatte manaa bahuu fi guyyaa iidaa walirratti jireenyis yeroo jalqabaatiif namni umurii haganaa mana keessatti ta'e gaafa gadi bahu isaaf addunyaa biraati. Hawaasatti makamtee namni marti ajaa'ibsatee isiinis gammachuu guddaan iida sana oolte achirraa baasnee immoo magaalaa Asaasaatti galchinee barsiisutti jirre. Mucattiin tun baay'ee nama smaartiidha. Waggaa tokko keessatti kutaa 3tti luftee Qur'aana kattamtee mana barumsaa isii keessaa ijoollee 60 keessaa tokkoffaa baatee mana barumsaa iyyuu maqaa waamsistee jecha. Achi booda fuunee Shaashamanneetti galchinee ammas akkasitti jirti. Namoota kanneen osoo carraanis kennamee fi nama biyyallee bulchuu danda'u, nama addunyaafis ooluu danda'u. Kanaaf seenaan akkanaa hedduu. Qaama miidhamummaan inumaa namoota jabina qaban dhoksaa jira jechuudha. Sirrii dhoksaa jira. Qabeenya biyyaa dhoksaa jira. Qabeenya biyyaa qabeenya addunyaa dhoksaa jira. Qaama miidhamummaan osoo hin taane carraa qaama miidhamaa kennuu dhabu waan kana godhaa jira jechuudha. Ati osoo biyya alaa jiraattu osoo gammachuudhaan jireenya mataa keetii daa'ima kee waliin jiraachuu dandeettu. Gara biyya kanaatti dhufuu maaltu si kaase? Biyyi kun rakkoo gargaraa qaba, haalli mijataa miti. Hojii kana hojjechuun namaaf hin mijaa'u. Kana waliin xaaxaa kanatti seenuu maaliif filatte? Achi ta'anii gammaduun fa'aa hin danda'amu jireenya ofii jiraataa. Yoo gammachuu ta'e jechuudha. Kaayootu bakka maraasi fida. Akkuma jalqabarra jedhee Rabbi kennaa naa kennee ija rakkataa ittiin argu. Keessattuu ija qaama hawaasaa keessaa tokko ka ta'e qaama miidhamaa ittiin arguun naa kennee ifaa warra manni itti dukkanaa'ee Rabbiin nu godheef anallee maatii kiyyallee alhamdulillah kaayoo kanatu manaa na baase. Gammachuu waan jetteef ammoo jiruun addunyaa tun ittama beeku. Duniyaa ultuurtee bira teetteef illee gammachuu keessoo siin kennu. Gammachuun dhugaa ka dhufu yoo nama rakkataa gargaarti. Waan qabdurraa yoo namaa kenni. Dalagaan akkanaa ta addunyaa qofaa miti. Ta addunyaa caalaa ta aakiraati. Milkaa'inna aakiraa wanni ga'ee hin jiru. Kanaaf wanni akka nama gargaaru nu'uu warra amantiin kenna waan kana halkanii guyyaa nutti immoo miti ummata amantiin qabneefu akka namoomaatti waan namoomaatti wanni namooma gahee hin jiru waan maraa namoomatu dursaa waan ta'eef kanaaf satisfaakshiniin dhugaa ka kijibaa osoo hin taane ka dhugaa nama gargaaruu irraan dhufa. Kanaaf gargaarsa kana keessatti tajaajilamaa caalaa ka tajaajilutu irra gammachuu argata. Kanaaf wanni kennuu ga'ee hin jiru. Rabbiin nuu kennee ammas nu haa kennisiisu. Gammachuun nama gargaaru. Rakkataa kee gargaaruu ga'ee hin jiru. Kanaaf kana filadhe. Yeroo kana godhan achi imaltee biyya kana deddeebitee dalaguu miti asumattuu dalaguudhaaf maatiin hayyamuu qaba waan kana. Yaa dhiibbaa maatii akkam ture moo inumaa si gargaaran?
sirriin na gargaara. Osoo jiru nan gargaarreeti. Keessattuu ammoo namni bultii qabu yoo kaayoo irratti waliin galle yoo waliin jajjabeessine hin ulfaata. Akka dubartii tokkotti keessattuu akka dubartii musliimaa tokkotti abbaa manaa kiyya daa'ima waliin achi dhiisee as yoo dhufu salphaa miti. Garuu waan inni kaayoo kana gadi fageenyaan hubateef kennaan kiyyallee ka isaatillee waliinis waan kana ijaarre kanaaf namni sappoortis godhu hoo jiraate galma gahuun salphaadha. Rabbillee irratti gargaara. Kanaaf malee silaa baay'ee ulfaata. Qonni maatiin abbaa warraa keessi gargaare. Qonni inni bahu baay'ee guddaadha. Kiyya caalaa keessaatti tara. Yoo garana dhufu kennaa isa dhiisee dhufa. Hin dalagaa dhiiraa tokko kana mara danda'anii waggaa keessatti yeroo 2-3 manaa ofii garan erguun waan salphaa miti. Baay'isee galateeffachuu ni barbaada. Baay'ee galatamu dhugumaan. Alhamdulillah. Maashaallah. Siifillee kennaa guddaadha kuniyyuu. Innillee kennaa keeti jechuudha. Innillee kennaa. Daataa warroota gargaarsi keessan tajaajilli keessan dhaqqabee hammisaa beekamuu ni danda'a? Haga ammaatti bifa garagaraatiin namoota 3,000 ol ta'an bira dhaqqabuu geenyeerra jechuudha. Kun bifa direct beneficiary warra ta'an jechuudha. Kuni waggaa 2 walakkaa kana keessatti gara bifa hubannoo uumuutiin warra indirect beneficiary garagaraatiin miseensa horatuun ammoo baay'ee guddaa deemneerra. Namni isin gargaartan miseensi 30 ol tajaajilamaan 3,000 ol. 3,000 ol. Baay'ee waan gaariidha. Hedduu bal'atee jira jechuudha. Hamma kana hunda maqaan isaa maaliif uummata keessa baramaa ta'uu dhabe? Hangi inni gargaarillee bal'aadha. Godinoonni keessa deemillee bal'aadha. Nama 3,000 jechuun baay'eedha. Jechuun qaama miidhamaan agasiitu waan baay'eetu fakkaatu biyya kana keessa. Kana ta'u waliin maqaan isaa akkamitti biyya guutuu dhabe? Hasanii isin turre nu gargaara. Nu haga ammaatti dalagaa irratti xiyyeeffanne. Karaa miidiyaa kanaan baay'ee akka silaa dalanneef hin baane chaalenjiin guddaan jiru iyyuu tokko san. Namni si beeku malee isin gargaaru kana sababeeffachuudhaan even torbaan kanayyuu har'arraa jalqabee chaalenjii visit kennaa jedhu jalqabneerra. Maaliif dhaabbanni kennaa visibility argatuu qaba. Hin beekta yeroo kanatti miidiyaan mootummaadha. Yeroo namni waan silaa faayidaa namaaf hin qabne waan silaa nama balleessu waan dhaloota balleessu qabatee miliyonotaan laalamutti dalagaan namoomaa sadarkaa kanatti beekamuu dhabuun rakkoodha. Kanaaf dhaabbanni kun akka beekamu barbaannaa. Namoonni addunyaarra jirtan namni hunduu dhaabbata kana beektanii ka biyya keessa jirtan dhuftanii qaamaanis argitanii arguun amanuudha waan ta'eef waan sooshaal miidiyaa irratti argitaniin alatti yoo dhuftan ammoo qabatama isaa dhuftanii haanuudha akka daawwattan mallaqni keessan eessa akka dhaqaa jiru bira akka gahaa jiru ijoollee tanas ijaan arguudhaan kottaa dhaabbata keenya daawwadhaa jennee guyyaa 10f chaalenjiin kun jalqabameera. Nama hundaa affeerreerra jechuudha sumaanii. Daawwattoonni kennaa fi warroonni miseensillee ta'ee hundisaa affeeramanii jiranii namni biyya kana jiru fi namni biyya kana dhufellee iddoon isaa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti argama. Namni dhaqee daawwatuu danda'a qabaalleedha. Nama tokko gargaaruun jiraachisuu hin jedhama. Sirriitti wanni nama gargaaruu ga'e hin jiru. Namni jireenya nama tokkoo jijjiire akka nama jireenya nama hundaa jijjiireeti. Nama abdii kutate tokko. Ashaaraa ta'uu hin danda'a. Sirriitti danda'a. Sirriitti danda'a. Namni kamuu akkuma dura jedhe namni biyya keessa jirtu dhaabbata kana miseensa ta'uu yookaan ambaasaaddara ta'uun karaa salphaa birrii 1,200 yeroo kanatti laaqana takka hin ga'u faata iddoo biritti. Birrii kun ammoo dhaabbata kennaatiif waa hedduu jijjiiruu danda'a. Kiraanchii tokko nama tokko bituun gommaa kiraanchii takka bituun keeriin hagana ga'e hin jiru. Maaliif keeriin xiqqoon qabdu niyyaa yoo tolan.
Kanaaf karaa hedduun dhaabbata keenya cinaa dhaabbatuu danda'a namni jechuu barbaade. Giddugalli ijaaramuuf karaa jiru piroojeektii kam ga'u ture? Piroojeektiin karoorfame guddaadha. Gara kaaree meetira 10,000 gaafanne garuu ammaaf lafni arganne hagas hin gahu 2,700. Sanirratti ammoo qaamnummaan hawaasa kanaa kan ta'e tola oolaan namni onnee gaarii qabu. Namni namoomatti amanu waan kana waan kiyya jedhee nu cinaa dhaabbateen ijaarsa kana jalqabnee aga parsantii 25 aga 30 deemnee jirra. Giddugalli kun kaayoon inni qabatee deemu guddaadha. Rakkoon qaama miidhamaa rakkoo guddaadha. Qaama miidhamaan tajaajila isaa barbaachisu argatutti hin jiru. Nama tokko manaa baasnee yookaan karaa irraa kadhattummaa irraa baasnee akka inni of jijjiiree maatii isaa jijjiiru goona yoo jenne bakka finnu qabaatu qaba. Bakka itti leenjisnu qabaatu qaba. Bakka inni itti hin danda'a ittiin dhufi hin jedhu qaama isaatiif sammuu isaallee cimsuu qaba. Bakka akkanaatiif tola. Ijoolleen hedduun keessattuu ijoolleen daa'imman nurratti xiyyeeffannu tunneen sababa tajaajila fiiziyooteraappii dhabanii silaa wantoonni yookaan fayyuyyuu fa'aa danda'a. Fayyuun danda'amu. Ittisuun danda'amu. Irraa hir'isuun danda'amu. Sababa tajaajilli kun hin jirreef yookaan meebii bakkee takka lama biyya keessa jiruuf mana keessatti hafanii yeroo umriin isaanii deeme silaa yaalamuufillee ulfaataa ta'u keessatti manaa bahan jecha yeroo sanitti waan guddaa gochuuf hin dandeettu. Akkasumas immoo wantoota biraa meeshaa alaa galchinu kana asitti dafnee oomishnee sharafa biyya alaa hambisnee tajaajila kan ammoo saffisaan qaama miidhamaa geessuu kaanseling xiinsammuu irratti dalaguu ispoortii garaagaraa leenjii garaagaraa hojii uumuu waan kanneen hunda seentara keessatti dalagamuudha. Akkuma jalqaba rasii kaasee disabilitiin yookaan qaama miidhamaan bifa hedduun dhufa. Akkuma bifa hedduun dhufa ammoo bifa hedduutu jira. Biyya kana keessatti ammoo qorannoof qo'annoon gahaan dalagamee hin jiru. Giddugalli kun bakka riisarchiin akkasitti dalagamu. Akka ta'uuf namoonni keenyaas ta'ee kan biyya biraas dhufanii bakka itti qorannoof qo'annootti geggeessan. Bakka furmaanni wanta kanaa itti dhufu ta'a jechuudha. Kanaaf ijaarsa kana keessattis namni ashaaraa isaa karaa garaagaraatiin ogummaa isaatiin nu cinaa dhaabbatuu danda'a. Dhufeellee daawwatuu danda'a. Asumaanuu affeerraa goonaa jecha. Daawwattoonni keenya hundi affeeramtanii jirtanii wanti kun nama tokko jiraachisuun lubbuu nama hundaa jiraachisuudha jedhama akka amantii kennaatti. Namni hundi qooda keessan bahachuuf qabdan jedhee yaada. Turtii hanga ammaa waliin gooneen waan baay'ee barannee jirra. Ammas namoonni maal akka ta'e wanti irraa gabaabsameeti malee hojiin hojjetamee fi tajaajilli jiru miidhamni uummata keessa jiru baay'ee bal'aadha. Kana ibsuuf yeroo ammaa waan nu hin gahinii fi dhumarratti uummataaf akka hubannootti illee ta'e namoota gargaaruu fi namoota qaama miidhamtootaaf illee dhaamsi yoo jiraate yookiin dhaamsa biraallee yoo qabaatte dhumarratti nu qoodiiti. Dhaamsi guddaan har'a qabadhee dhufee jiru akkuma siin jedhe dhaabbanni kun ka hawaasaati. Ka ittiin ka hundeeffameen illee qaama hawaasa kanaati. Tajaajilli isaallee ka oolu qaama kanaa fi hawaasni dhaabbata kennaa kana yooma yaada nama tokkoof lamaallee ta'e ka ofii akka godhatuuf yaalaa jirra. Gama hundaanuu godhataallee jira. Sababa hawaasni kun nu cinaa dhaabbateef kenna. Hawaasni kenna ka alaatiif ka biyya keessaallee hadda dhaabbanni kun rabbii gaditti sababa hawaasa kennaa as jira. Dhaabbata kana itti fufsiisuufis hawaasni kenna nu barbaachisa. Doonara biyya alaa tokko argattee dhufee mallaqa sii kennee mallaqa qofa sii kennee si biraan deemta. Dhimma biraas yookaan intarastii biraas waliin fidee sii kenna. Ati yookaan kaayoo isaa yookaan intarastii isaa kana eeguuf jecha mul'ata kan kee irraa dabuu dandeenya. Keerii daranlee irraa dabuu dandeenya. Namoonni tajaajilaman tajaajilli sun isaan gara biraatti isaan harkisuu danda'a jechuudha. Itti bitamuu isaan bituu danda'a jechuudha. Hin danda'a. Kana yoo jedhu dhaabbanni keenya dhala namaa maraafuu daangeffama tokko malee sabaaf amantiin wantoota garaagaraa wanni qoodu tokko illee hin jiru. Seenaa keessatti amma dura namni akkuma atiitti intarastii gargaraatiif tajaajila akkanaa kennaa fa'a ture.
Akkuma addunyaatti tajaajilli yeroo kennamu intarestii biraaf keessaa qaba. Yeroo hedduu jechuudha. Kun ammoo kan hundarraa bilisa ta'u namooma ta'u. Hundarraa bilisa. Dhaabbanni kana hundarraa bilisa ammoo san qofa yoo osoo hin taane osoo tola oolaan tokko haa doonariin alaa tokko jedhu faranjiis haa ta'u kan biraas dhufee yoo waasi gargaare daangeffamaadha. Akkuma amma USAID akkuma argitu kana jecha yeroo inni sirraa cite atis waan daladdu kana hin dhaabda. Itti fufiinsa akka qabaatuuf sustainability sun akka jiraatuuf dhaabbanni keenya sagantaa fundraisingii online irratti qopheessaa jira. Augustii 18 irraa haga Septembarii 18 social media garagaraa irratti sagantaan kun hin geggeeffama. Kanaaf waamicha hawaasa keenya addunyaa guutuu irra jiruuf gochuu barbaanna. Akka dhaabbata kanaaf birmatan, akka dhaabbata kana cinaa dhaabbatanii qaama miidhamaa itti fufiinsaan gargaaran affeerraa gochuu barbaada. Dhaabbata kana bira dhaabbatuun of cinaa dhaabbatudha. Nu martuu waan boru nurra gahuuf wabiin qabnu. Hadha qaama miidhamaa ta'uu dhabuu dandeetta. Boru waan taatu hin beektu. Akkasumas ammoo nu hunduu mana keenya keessa qaama miidhamaatu jira. Firatu jira, ollatu jira, obboleessatu jira, obboleettiitu jira, ijoolleetu jira. Kanaaf namni dhaabbata kana cinaa dhaabbate, of cinaa dhaabbate waan ta'eef akka dhaabbanni kun itti fufiinsa qabaatu. Akka dhalootarraa dhalootatti dabru. Akka rakkoon hadha tartiibaan kenne kun furmaata argatuuf dhaabbata kana cinaa dhaabbadhaa, nuu birmadhaa, kennaa cinaa dhaabbadhaa jechuu barbaada. Asumaanuu waamicha kana warra keessattuu TV'n OIT'n Minisootaatti hundeeffame yoo dogongoruu baadhee namoota hedduu TV kana hundeessan dhaabbata kennaa cinaa jalqabarraa haga ammaatti jiran yoo maqaa dhahuun barbaachise illee namoota muraasa akka Ustaaz Naasir Hamzaa, Sheekh Abdurrahiim Dooyyoo, Sheekh Bashir akkasumas imaamman Masjid Bilaal, Masjid Toofiqii fi Toohid illee qabatee miseensa illee qabatee jechaadha. Namoota hedduun boordii illee dabalatee dhaabbata kennaa kana asiin gahuuf namoota akka Haji Mustafaa Hussein fa'aa dabalatee namoota dhaabbata kana cinaa hin socho'in waan ta'eef ammallee gaheen isaanii keessattuu fundraisingiin kun dhaabbanni kennaa gamoo wayii bitee yookaan ijaaree tajaajila qaama miidhamaa kana itti fufsiisuu barbaada. Namoonni nu meeshaa haga ammaa kennineef lakkoofsaan maybe guddaa ta'uun fakkaata. Hin mala. Garuu qaama miidhamaan biyya kana keessa jiru baay'ee guddaadha. Lakkoofsi isaatu akka wannitu parsantii 17 ol jedhamee laallama. Miliyoona 17 ol yeroo jedhamutu jira. Namoota kanneen bira dhaqqabuuf ammoo ibin dhaabbatuma kennaa keessa waiting listiin meeshaa ergoo qaamaa galmaa'ee jiru. Akkasumas ammoo ka barumsa barbaadu, ka mana barbaadu, ka harka qalleessaa, ka hojii barbaadu hedduutu nu bira jira. Namoota kana jireenya isaa jijjiiruuf birmannaa hawaasaa barbaachisa waan ta'eef sagantaa kanarratti illee ustaazota keenya ka amma maqaa dhaheef ka hin dhahin illee ka biyya keessaa illee ka addunyaa biraarra jiru, Kaanaadaa irra jiru, Awustiraaliyaa irra jiru, Awurooppaa irra jiru marti isaa dhaabbata keenya cinaa dhaabbatuudhaan milkaa'ina sagantaa kanaatiif qaama sagantaa kanaa ta'a jechuu barbaada. Hayyee ulfaadhuu keessummaa keenya taatee waan akka namummaatti bu'aa guddaa qabu nu qooduu keetiif baay'ee galatoomisin jenna. Galanni kee guddaadha. Rabbi birattillee nama birattillee Rabbi si haa galatoomfattu sin jedha. Hanga yeroo biraa meebii walitti deebuu dandeenya. Hanga siifuu carraa gaarii siif haa ta'u, milkii gaarii hunda kennaaf haa ta'u jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya podkaastii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti ammas nagaan nuuf tura. Qophiilee keenya biroo daawwachuudhaan nu faana ta'a isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.